Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduuwwan sa'aatii tanaaf qabannan isinitti himaa ani Faayiza Eliyaas. Godina Wallagga Lixaanaa Sayyoonooletti raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa Oromiyaa waliin ta'uun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuu maddeen gabaasani. Akka namni bilbilaan aanaa Sayyoonoolee irraa OMN'f yaada isaa laate tokko jirutti nama shanee wajjin qunnamtii qabuutu magaalaa Kolbaa jedhamtu irraa as seenee jira sababa jedhuun humnoonni kunneen waraqaa eenyummaa fidaa jaanii maqaa sakatta'insatiin jiraattota naannichaa doorsisaa akka jiran himeetii jira. Amma duras namoonni hedduun maqaa shanee deeggartu jedhuun naannicharraa qabamanii kanneen hidhaman hanga ammaatti murtii takkaan malatti mana hidhaa fi manneen barnootaa hedduu keessatti gurguranii gidirfamaa jiru jedha madda keenya kan aanaa Sayyoonooleerraa bilbilaan OMN dubbise. Fattashaa jiru mataawaqaa ilaaluu namatti jira jedhanii amma hanga yoonaatti garuu ijoollee mucaa isaan barbaadan kun hin argamin jira. Eeyyee bakka sanidha ati maaloo ati sanii qabdaa jedhanii uummata nagaa dhoofsaati kan jiran jechuudha. Mana keessas kan jiru sana nagaadha malee namni yakka tokko illee godhee itti hidhamee jiru jechuudha. Namichi gaafa jirudha. Gaafa dhuma mootummaa fulbaana 25 sana humni addaa ergamee dhufe tokko FTV kan jedhamu tokko keessa buufatanii jiru. Manuma barumsaa dirree jedhamu sanatti illee namoota muraasa geessanidhanii manniidhaa ga'uu didee jechuudha. Isa iyyuu namni qorannoo tokko si geggeessu hin jiru. Namni si gaafatu hin jiru zindeetti akka kanatti hidhamte teessaa jechuudha. Murni mootummaa ofiin jiru osoo biyyattiin beelaaf saaxilamaa jirtu wayittiin mindaan hojjettoota sirnaan kafalamuu fi dhabee jiru kanatti dinagdeen keenya parsantaa hedduu dabalee jira jechuun dhugaa lafarra hin jirre yoo odeessan hedduu nama qaaneessaa jaanii qeerroon lixa Oromiyaa odeeffanne kunneen. Magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'elitti dargaggoonni Oromoo humnoota tikaa sirnichaatiin adamfamaa hidhaatti guuramaa akka jiran jiraattonni dubbatan. Akka dargaggoon jiraataa Boolee Mikaa'el ta'e tokko OMN'f ibsatti dargaggoonni asiin dura mana hidhaatti mirga wabii qarshii 10,000 hiikamanii turan kanneen lakkoofsaan 4 ta'an har'as humnoota afaan qawweetiin biyya dhuunfatanii bulchaa jiraniin qabamanii mana hidhaatti darbatamaniitti jiru. Magaalaa Finfinnee kanatti hidhaa reebichaa fi doorsifni ilmaan Oromoo irratti hammaatee jira kan jedhu madda keenya kun namoota guyyaa har'aa kana hidhaman keessaa osoo mana murtii hin geessin waajjiruma poolisiitti birrii 15,000 mataa mataatti yoo kafaltan gadi sin lakkifne jechuun guyyaa adiin saamicha gaggeessaa jiran jechuun ibseetii jira. Finfinnee Boolee naannoo Boolee Mikaa'el Oromoo guutumaa guututti qeerroo fi qarreenis sodaa hamaa keessa jirra. Har'aan sana ijoolleen duraan hidhamanii maallaqa kafalanii birrii 10,000 kafalanii baanis irra deebamanii hidhamanii jira. Hidhamanii har'aan sana ammaan sana qarshii 15,000 yoo hin kafalle ji'a 4 hidhamanii sammuu murtii warra jaanii jiranii jechuudha. Basaastonni ijoollee keenya guuraa yookaan Oromoo irratti xiyyeeffate hundi isaatu ijoolluma. Bara qabsoo sirni gabree keessatti waliin wareegama kafalaa turree har'aan sana birriidhaan bitameen faana jiraachaa wajjin koflaa gara kaaniin namoota biraanitti ergaa jiran jechuudha. Jiraataan magaalaa Finfinnee kun itti dabaluun haasawni Dr. Abiy Ahmad guyyaa kaleessa paarlamaa seeraan alaa walitti qabuudhaan dhimma dinagdee irratti godhe dhugaa lafarra jiruun kan wal faalleessu wayitii ammaa uummanni biyyattii hiyyummaa fi gadadoo hamaa keessa jira jeetii jira. Godina Jimmaatti ajjecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkara ka'een aanaalee godinichaa garaagaraa keessatti namoonni hedduun ammayyuu hidhaa keessatti gidirfamaa jiraachuun gabaafame. Kanneen hidhaman keessaa muraasni gadi lakkifamanii irra caalaan isaanii ammallee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran jedha madda keenya kun. Dargaggoota hedduu irratti himanni sobaa qindaa'uun murtiin dabaa waggaa 1 hanga 3tti itti murtaa'ee jira jedha namni achirraa dubbifne kun. Namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban funaanuun himannaa akka Jawaar Mahamaffaa irratti shiraan banan kan wal fakkaatu godina Jimmaatti shira akkasiitiin namoota baay'ee himanni irratti qindaa'aa jiraachuu dubbata madda keenya Jimmaa irraa OMN bilbilaan dubbise. Haacaaluutiin wal qabatee ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii fi hubannoo siyaasaa qaban hunda dhabamsiisuun jataadatti dhufee jira. Haala kanaan wal qabatee namoo jefamoo Haacaaluu qabatee uummanni bahee gaddasaa waan ibsateef qofa ilmaan Oromoo magaalaa Jimmaa akka godinatti funaaniidhaa turanii keessatti magaalaa Jimmaatti aanaa sakkaa Soqolsaatii fi aanaa Maannaa keessaa namoota baay'inaan qabanii hidhanii ji'a 3 ragaa tokko malee yakka tokko malee ji'a 3 ugguranii argachiisanii booda namoota gaafa kana hiriira irratti karaachuu gommaa gudaniittu namoota jedhaniin murtee waggaa tokko hanga waggaa 3tti murteessitti kaachuudha itti murteessanii mana adabaatti kan erganii fi warra dhagaa irratti argatanii salphaatti akka sana akka jira sanatti murteessuu hin dandeenye immoo himata gurguddaa kan isaan haga barbaadan mayyaa
barsiisuu danda'an yookaan immoo murtee waggaa 5 hanga waggaa 25 yookaan umurii itti murteessuu keeyyata danda'u. Keeyyata 240 kan Jawaar Faatti ni madaman sanaan himatanii ijoollee isa Jimmaa ta'an yerroowwan jajjaboo hooggantoota adda bilisummaa Oromootii fi akkasuma kan KFO akka godina Jimmaatii fi aanaalee irra jiran funaananii tapha siyaasaa keessaa baasuudhaaf tooftaa ittiin mahee asulliisan xumuratanii himata shiraanii irratti bananii. Ilaalchi namoonni tokko tokko akka waan uummanni godina Jimmaa murna abbaa irree bilxiginaa kana deeggarutti ilaalan sun dogongora guddaa waan ta'eef sun sirratuu qaba. Qeerroon Jimmaas akkuma Oromoota kutaa biroo sirna abbaa irree kana dura dhaabbannee falmataati jirra. Wareegamas baasaa jirra waan ta'eef uummanni keenya guutuu Oromiyaa akkasitti nuuf hubatuu qabaa jechuun dhaamsa isaa dabarsiteetii jira qeerroon Jimmaa. Murni afaan qawweetiin biyyattii dirqamaan bulchaa jiru hanqina baajataa isa mudatee wal qabate wayitii hojjettootaaf mindaa kafaluu dadhabe kanatti dinagdeen biyyattii %6.1 dabalee jechuun uummata burjaajessuu waanuma hin fakkaanneedha jedhan qeerroon magaalaa Awwadaay. Akka fakkeenyaatti lakkoobsi Abiy Ahmed dubbatee fi Ahmed Shidee dubbateeyyuu wal dhiitaa waan ta'eef murni kun sodaa fi muddamsuu keessa galuun odeeffannoo qulqulluu ta'e hawaasa biyyattiitiif gadi baasuu dhabuu irra gaheetii jira jedhan. Uummanni miidiyaarra wanta akkas yeroo dhaga'u kolfaa ture beektaa asitti waan sirriitti waan mootummaan mindaa hojjettoota isaa kafaluudhaaf abbootii qabeenyaa irraa fuudhaa jiru akkamitti abbootii qabeenyaati miliyoona 2 nuuf kennaa miliyoona 1 nuuf kennaa moorii sirriitti waan beeknu miliyoona 2 nuuf kennaadhaa torbee 2 baatii tokko booda deebisnaa jedhamee liqaa fuudhu akkamitti biyyi isaa dhufteeti parsantii 6.5 guddachuu dandeenya. Kun abjuudha jechuudha. Kun kufaatii isaa faallaa dhugaa jiru akka himan beekee hawaasa jarri amma yaadaan jechuudha. Waan morkii yaadaa keessa qabsoo uummanni oofaa jiru abdii kutu akka namni qabsoo godhaa jiru sanarraa abdii kutu harkaanfi hangana gara fuula duraatti siinee jira jechuun isaanii qorqalbii uummataa nyaachuu fi uummanni qoqqobbii dinagdee godhaa ture. Yaadaan akka lakkii ganaadha mootummaa qabaa akka waan ergaa siyaasaa qabaa jechuudha. Hojii siyaasaa hojjechaa jiran kun dinagdee qabatamaa kan jiru irraa fagoodha. Keessumattuu magaalota jiddugala daldalaa ta'an kan akka Awwadaa fi kanneen biroo hafan hedduu keessatti murni biyyattii bulchaa jiru daldaltootaan hamma miliyoonaatti nuuf liqeessaa ji'a booda isiniif kafalle jee wayita kadhachaa jiru kanatti haala kamiin dinagdeen biyya keenyaa dabalee jee dubbachuun gaafatan qeerroon Awwadaa. Biyyattiin gara diigamutti cehaa jirti. Kana kan taasise ammoo murnuma biyyattiin bulcha ofiin jedhu kana waan ta'eef kufaatii dinagdees ta'e nageenya biyya kanaaf yoo kan yaaddaan ta'e hooggantoota Oromoo hidhaa jiran mara haal duree tokkoon malatti hiikuun furmaataadha jedhan qeerroon Awwadaa bilbilaan OMN dubbise. Ajjeefamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun erga hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidhamanii kaase haalli nageenya magaalaa Finfinnee keessa jiru borayaa ta'uu himanii jiraattonni magaalaa Finfinnee. Oromoo taatee mana gad baatee jireenya kee fooyyeffachuuf yoo sochootu ollaa keetii wajjin yoo bakka tokkotti wal geessu qaama poolisiitiin to'atamta kan jiru jiraataan magaalattii keessaa namni bilbilaan OMN dubbise tokko haalli magaalattii sanatti mul'achaa jiru yaaddeessaadha jedhan. Haacaaluutiin booda jedhamuun Jawaariin booda namni keenya magaala kana keessa kaaffee keessallee gaafa taa'u karaarra gaafa deemu baay'atee gaafa socho'u xiyyeeffannoon itti ni kennama. Qaamota poolisiitiin qaamota nageenyaatiin xiyyeeffannoon sirratti kennama jechuudha. Bilisaan gaafa nan socho'a jechuudha. Humni wayii wanni sirratti xiyyeeffatu wayii jira qaamota hundumtuu jechuudha. Kaaffee keessatti jettamoo waan akkasii jira. Kanarra hiriyoota koollee kan ta'an barnoonni dhiyeenya kanatti akka eegaludha. Kan ibsamaa jiru. Barnoota eegalu kanaaf ammoo mootummaan sodaa guddaa qaba. Sodaan inni qabu siyaasni biyya kanaa mana barnootaa keessa jira. Kanaaf barattoonni akka mootummaa mormuu danda'an ammumarraa mootummaan sodaa guddaa keessa jira. Kanaaf ammoo qaamota nageenyaa wajjin poolisii naannolee wajjin poolisoota federaalaa wajjin raayyaa adda waraanaa keessa jiran wajjin mariitti jira jechuudha. Gama biraatiin manni barnootaati banamuuf deemu mootummaa abbaa irree kan heeraaf seera hin qabne kana akka malee sodaa keessa galchee jiraachuu kan himu namni kun siyaasni mana barumsaa keessa jira waan ta'eef barattoota Oromoo sadarkaa tokkoffaarraa jalqabee hanga yuunivarsiitiitti mormii kaasuu malu yaaddoon jiru dabballoota irriiba dhorkee jiraachuu ibseeti jira. Kana irraa ka'uunis jidduu kana walga'ii ta'anii humna waraanaa dabalataa manneen barumsaa jiran hundarratti ramaduuf akka jiranis ifoomseeti jira. Mootummaan seera dhabeessu kun waanuma mara afaan qawweetiin to'achuuf hanga mana barumsaa sadarkaa duraatti waraana ramaduun
murni kun biyya bulchuu dadhabuu isaa ragaa guddaadha jeeti jira. Itti dabaluun maddi keenya kun haasawni guyyaa kaleessaa muummichi ministeeraa miidiyaadhaan odeessee guyyaa guutuu taaksii keessaa fi iddoo hedduutti uummata kofalchiisaa oolu taajjabuu isaa ibseeti jira. Maddi keenya dubbifne kun. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo keessatti hidhaa fi reebicha humnoota seeraan alaa biyya bulchaa jiruun hawaasa irratti raawwatamaa jiru daranuu itti fufee jira jechuun dubbatan jiraattotni garasii OMN bilbilaan dubbise. Akka maddi keenya kun himatti sababa hiriira eenyutu bahee eenyutu immoo paartii bilxiginnaa mormaa jira jechuun basaastota muraasa kanneen qarshii xiqqoon sobamanii waadaa uummataa nyaatan qabachuun waraanni mormichaa mana manarra deeme reebicha geessisaa jiran ja'a maddi keenya Harargee lixaarraa dubbifne kun. Hiriira bahaa turan jedhanii kan deemanii mana karra iddoo fidhatanii doorisuudhaaf ijoollee qabanii qabuuf yaala. Gama kaaniin ammoo buufata karra godhatanii waan tattaanis ijoollee akkasinitti maqaan qabatanii deemantu jira. Kan kana qabatanii gaafa gartee isaan karaa darbuuf gaalli guddaa kan darbuuf yaalan akkasitti addaan baasanii warra akeekuu fi qabsiisutu jira. Aduroota jedhanii isaaniitti basaastota isaaniitti kan wajjin deeman jiran karaa kanarra warri ammoo dha'uu akkasitti hin barbaanneef. Namoonni qeerroo fi qarree basaasuudhaan diinaaf dabarsanii laataa jiran kanneen asiin duras bara wayyaaneen taayitaa gubbaa turte OPDO jalatti gurmaa'anii saba keenya dararaa jiranidha jedha dargaggoon Harargee lixaarraa yaada isaa OMN'f kenna kun. Tolegaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabannee isaan gammaatti daawwattanidha. Gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaatiin Abdii Jamaaltu nu faana ture. Hangama kiyyaan nagaatti.